isa fuuldura kan jechuudha maali wallo itti laal kana dhugaa dubbachuudha ishee kiiloo 25 tol ananas kiiloo 20 nuru kuba bimolta kiiloo ishee bari ya guddisa diditi mata daka Negana jedai hora budai jirtani kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube kan biyya keessa jirtaniif kan biyya alaa jirtan nageenya waaqayyo simbira haa gayu fayyaa jirtanii mee waaqaf galannaa gayu ni nagaadha itaanin fayyaadha itaanin biiftuu barii fakkaatti jirti akkuma argaa jirtanii anilleen biiftuu barii maaluma jettu dhagaufanii biiftuu barii fakkaatti Waduga dibachuudhaaf hordoftoota kabajamtoota Diidaa Tube jirtanii mee addaan babbanne jirra isinis baddanii jirtanii viidiyoo akka duraan hojjechaa jirru prank drama akkasumas immoo live sasseenaan jirru wanta isin barsine isin gadhiisaa hin jirru baay'ee dhiifama guddaa isin gaafannaa maaliif barnee isa kana immoo itaalii walitti qabdeetu jechuudha yaada qabdu jechuudha isin tinti jechuudha kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube turtii gaarii itaalii waliin egaa akkam jirtanii nagaa keessanii nu nagaya ani nagaya jedhaayee Diidaan yeroo baay'ee nataaraa jira maaliif ani nagaya jettaa nu nagaya jedhinaan jedhe nu nagaya jirraa galata Rabbii galanni isaan badinii nagaa jirraa akkuma argitan nutti babbareedee dhufneerra sanbata har'aa sanbanni akkamitti darbaa jira sanbanni sanbatuma bareedaadha mana keessa oola sila humaan beekamu waa'ee sanbataa nan gaafatin garuu ta'ullee bareedaadha galata isaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isin yaadneerra nullee jechuudha akka nu yaaddan sarara keessaanii nuti xiqqaati nu xiqqoo Samura waan banee yaa beektanii haadha daa'ima ta'uun xiqqoo ulfaataadha. Samuna xiqqoo naateen qufaa wayii qabee xiqqoo na rakkisee ture. Akkasumas immoo onnuu kittibaanni isaas hin gadda ture. Na baay'ee jechuudha. Ulfaataadha. Yeroo ulfaataan dabarsee limmoo baay'eetti ulfaatee limmoo sadii yeroo tokkotti waraananii limmoo ji'a sadaffaa buuteera ji'a sadi waraananii yeroo hundaanna yeroo limmoo waraannate guyyaa sadi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Raafuu anas nan raffisu yoo bakka hin beektan warri daa'ima haadha taatanii warri daa'ima qabdan na xiqqoo ulfaataadha garuu ta'ullee galata isaa ammatti wayyaa'ee jira anillee waan jedhu dadhabbiin keessa koo waan jiruuf kanaaf viidiyoo hojjechuudhaaf yeroon argadhu yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudha jechuun ati waan dadhabdeef inni isheen waan dadhabdeef osoo hin ta'in ilmi keenya normaalii jeequmsa hin barbaadu sagalee amma haasaa jiru kana jechuudha inni riikardii gochaa jira jechuudha sammuu isaa keessatti normaalii sagalee amma rafaa jira dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo diraamaa pirankii adda addaa hojjechuudhaaf baay'ee nutti ulfaata amma beektan manni haaraa waan ta'eef immoo sagalee xiqqoollee inni manni jechuudha baay'ee waan iyyuuf yoo bareedinee kwaa jedhee baay'ee waan itti iyyuuf natti fakkaata riba keessaa hin ka'a sagalee bal'aadhaas yoo akka manatti mi'a guutuu qaba. Namatti ulfaata. Mannis gana haaraa natti fakkaata mannis nama barreessa. Dhugaa dubbachuudha mana sanii as dhufanii booda jechuudha. Manni isaanii fi gaadan dhugaan sin jedha baay'ee bal'aa. Mana duraanii qabsiisarra jechuudha parsantii dhibba baay'ee bal'ata. I think isa saniif osoo hin ta'in normaalii
daa'imtis guddachaa jira daa'imni yoo guddatu immoo jechuudha ji'a keessatti amala 6-7 uumuu danda'a daa'imti so kana rifachuu hin qabdu ani si cinaan jira si cinaan dhaabbachaa jira si tirkachaa jira waan isinitti inni yoo immoo waraannatu gatee badanii jaallala gatee badanii gatee badanii dhugaa dubbatu ani gatee tan badee ani nama sodaatu nama rifatu miti dhugaa dubbachuu kana beeku yeessa isaa dhaga'uu jechuu isaatiif ani mana nangee achumaan badee galgala waan Italian media fuulduratti jechuudha maqaan kee Italian media chaanaalii qabdi achirratti hin naanima dhugaa dubbachuudha ani didittiin dhugaa dubbachuudha qaxalee wankiyyaa hin sobu qaxalee wankiyyaa maaliif badde didhaa argaa kee dhuguma wanti Itaalii hojjetu dhuguma warri naan jettan dhugaa miti automaatikaalii dhugaa miti maal isinitti fakkaatee qaxalee wankiyyaa samuuna kanaa anilleen akkuma beekamu baadiyyaatti hojii akkan jalqabe isinitti miidhan jira gaaraa jennee hojiin jira karaa magaalaa Zuwaay kanallee deddeematan jira viidiyoo isin qabdi hojjetan jira wanta isin sobu jiru hojiidhaan biizii ta'e fakkeenyaaf engadda kadhachamoo engaddaa kittibaata yoo gallu mana seessisee baajaajii nana ture hojiidhaan waan deemuu qabuuf nan galu chawcheetis nan baay'een sababa gondeesi kanaafuu isheen hojiin kan keeti dhiisuu hin dandeessu guyyaa tokko dhiisuu hojjedhu malee ati nyaatu bahe naan beeka isaaf gara guyyaa takkaaf mana taa'u guyyaa takkaaf osoo hin ta'in jechuudha torban tokkoof mana taa'e akka lukkuu dubartii mana hin bahu qaxalee wal keessoo ani jechuudha kana caalaa ofuu dhiyoo naan jette of ajjeesuu naan jette ati osoo laaltu jechuudha of ajjeese kana beekuu qabda kana beekuu qabda ani isheedhaaf nan ajajamaa wanta barbaadu yeroo dabarte maal naan jette wanna ta'e dharree naan jette maal dharraa ta'e ati ulfaa miti beekamu mancha akka hin jette ulfaa miti dharree maal naan jette jee siinootiraakii oofuun dharree naan jette siinootiraakii jettee makiinaa guddaa irra seenuuf taata akkamitti akkana naan jettan jee naan dharree akka feetti dharree yaani uumaa takka dumbulloota akkasii filuun jee duraan ilma kiyyaa jecha nan fide duraan makiinaa isii tasaabii makiinaa illee nan fida. Argitanitti didaan baay'ee jijjiirame egaa daa'imti isaa dhufeef booda ana nagaggatu jalqabeera. Singaggan. Nagatte. Amma dubbattee. Singaggan. Isi daa'imatti linkaati. Singaggan. Laala waan duraan naa bituu naa bituu dhiiseera. Singaggan. Singaggan. Mancha akka. Waan baay'ee qabatanii laala. Yeroo dabarti Zuwaay jechuudha. Dhugaa sin jedha kiiloo 25 abukaawwan guuteef kiiloo 25 maaratti gateessa muuzii kiiloo 25 abukaadoo kiiloo 25 tol ananaasi kiiloo 25 nama dhukkuba maal taatee kiiloo ishee bareedni nama dhukkuba rabbi kiiloo 25 bitee fi onaa yaabbitu isaan fuulduratti na kassasuu fedhiga iyyannoo galfachaa jechuudha naa gorsaamee maaloo akka siyaati ibidda akka qophii ijoollee jedhamu. Dhiisee bakka ishee. Yeroo tokko giddi hin barbaachisa. Hin barbaachisa. Warri dhirsa qabdan jechuudha callisaati jechuudha. Osuma kolfaasu. Daa'immattiin paasta dhiisee. Anyways isin tan qoosaa jira qaxaleewwan kiyyaa. Ani wantan isheerraa hambise wanta takka dumbulloo takka hin jiru. Ishee yeroo hundaanaan kunuunsa. Kanaaf akkatti jechuudha biiftuu barii kan fakkaate furdattee osoo ishee ani kunuunsu baadhee fuulli ishii nuuqa ilaala ofii ishee akkata ofii kiyyaana kee qacoo fakkaatee akkuma argaa jirte. So kana beekuu qabda kanarraa beekuu hin dandeessan jechuudha didittiin ishee kunuunsaa jira paappaayyaa bitteefi abukaadoo bitteefi muuzii bitteefi appiliin bitteefi injooriin bitteefi indaaqqoon bitteefi lukkuun bitteefi re'ee bitteefi. Waan dhabamne jira. So isa kana jechuuf barbaadetanii dhuguma ji'a sadaffaarra ogaa Itaaliyaan ji'a sadaffaarra geessan jirti kittibaata ji'a sadiillee ilmi keenya fudhatee jira baay'ee gammadee jira isa kana immoo
Rabbi fi galannaa qabu yeroo hundaa Rabbi koo nan galateeffadha dhugaa anaaf wanti kun jechuudha yeroo hundaa yeroo mara jechuudha abdii natti fakkaataa ilma naa kennee jirra waaqaaf galataa ga'u hin jedha yeroo hundaa ani onnee kiyyatti jechuudha kan ishiin beeku garuu ani yeroo hundaa nan galateeffadha galannaa ga'u atilleen haadha manaati waan taateef galata guddaa argadhu miidiyaa hordoftoota kee fuulduratti si galateeffadha. Qaxareetii si qaxxan waan nabbaa kee. Waan jechuudha guddimu. Dhugaa dubbachuudhaaf waaqni yaa'u kennaan isaa xiqqaa miti waan guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kennaan isaa baay'ee bakka waan nama gammachiisudha. Baay'een gammadeeraan illee daa'ima kiyyarratti fakkaatu tokko. Ani garuu kiyyarratti fakkaatu. Jechuun ani daa'ima qabaa jedhee yaada. Waan tasanatti ta'eef natti fakkaata. Ganaa akka daa'imatti of laalti. Tana hin beekna. Maal jechuu barbaade? Yeroo baay'ee na dhibu immoo keessi kiyyaa baay'ee cinqama bakka baay'een cinqama. Maaliif jechuun akka amantaa baay'ee jechuun daa'imti yeroo boo'u fedhii isaa waan inni barbaadu waan san waan hin beekneef keessi koo baay'ee cinqama. Waa'ee kanaan deebii gaasii kennuu barbaadde hordoftoota kee fuulduratti jechuudha. Inni kunis maalidhaa? Daa'imattiin jechuudha. Yoo hin boonye daa'imatti sun daa'imaa miti. Daa'imatti boo'u qaba. Boo'ichi annoo qaba beektaa daa'imtiin boo'a. Daa'imti hundi hin boo'a garuu yeroo dheeraa boo'uu hin qabu. Yeroo dheeraa boo'u daa'imti jechuudha. Yoo namni daa'imattiin takka boo'ee jechuudha guddina ilaalchisa. Yoo boonye daa'imattiin hin guddatu. Yoo boonyemmaa eegaruu daa'immattiin takka yoo sa'aatii meeqa boo'uu qabdi? Sa'aa meeqa? Kanaafuu daa'imti tokko hin boo'a garuu daqiiqaa 30 malee boo'uu qabu. Daqiiqaa 30? Boo'uu qabu. Ati wanna sila saayinsistii naa taate moo saayinsistii moo daa'imti tokko yoo dhukkubsatee yoo waa ta'ee keessi isaa sirriin taane yoo garaa dhukkubee waan baay'ee jira beektaa isaan iyyeessaan boo'ichaan himatan akka waan guddachaa jiruuf boo'aa jiramu kam maal jechaa jira? Daa'imattiin takka yoo hin boonye daa'immattiin jirtu dhugaa walaa dhagee daa'imattiin takka yoo hin boonye daa'immattiin sun fayyaa miti. Qoy daa'immattiin hordoftoota kabajamtoota kee baay'inaan yoo bocha fakkeenyaaf qufaa yoo qabaatte utaalloo adda addaa yoo qabaatte akkasumas immoo dhibee garaa yoo qabaatte baay'inaan osoo addaan hin kutin boo'uu ni dandeessi. Kana nama daa'imattiin takka garuu aktiivii ta'uu ishee kan beektan yoo bochu yoo kofaltu yoo taphattu yoo walii galii akkatti warraaqtu daa'imattiin sun awutomaatikaalii daa'ima fayyaa. Daa'imti keenya immoo isa kana jechuu barbaadatan qaxaleewwan kiyyaa callisee daa'imti keenya yoo ati haala jammanan oolu waan tokko hin beeku halkan rafaa bulaa mistiri keessarraa hin baasara. Rafaa bula latti jedhee waan wanta kan dhaga'u inni yoo bo'ees dhiisees waan akka ani asirratti immoo dubbii dhugaa dubbachuudha. Ishiin guyyaa jechuudha sa'aatii lamaa kaatee hanga sa'a 10 hin rafti galgala halkan immoo hin rafti. Kun ani isaa fuulduratti kan jechuudha ani walloo itti laale kana dhugaa dubbachuudha. Isheen ganama haga galgala daa'imattiinis jechuudha akka biyya Ameerikaatti jechuudha guyyaa hin rafa halkan immoo hin rafu. Maali daa'imti? Ani immoo guyyaa nan lafaa kaa nan hojjedha. Rafuu qabdi ittiin waa'ee kanaa ilaalchise yaada adda addaa kakaasaa jira. Rafuu qabdu guyyaa yoo nan jedhamneedhe halkanati immoo ani rafuu qabu nan hojjedha. Hojjedhu gaarii bichaan oolan guyyaa. Irraftaa gaariidha. Maal rafuu? Sararatanyaa yoo ta'e sararatanyaa ishee qaqqaxaree hin jira. Sararatanyaa hin jiru. Kanaafuu isheen natti qalladaa jirti mancha kaadhe namicha. Dumbulloo ani galisiin deemu yaada. Isin sobaa jirti deebiitiin dumbulloo soba waa'ee sobaan beektan machee. Waa'ee kanaan sobanii wanta dhugaa sitti dhaggeeffachuu qabdan. Kanatti sobduudhaare? Anyways kan dubbii adeemaan fixeetan jira yaada kiyyaaf yoo qabaatan. Egaa yaa akkanumatti fataasnee nus fataa jechaa jirra. Guyyaan sanbataa
Arra kan metti rikardi sini gonami sin waliin waan tokko jechuun yaada sini eessina akkataatti jirru akkata torban biratti darbaa jiru isa kana fakkaata kanaaf rikardi sini goone nu garuu galata rabbii nu fayyaadha galata isaa naataanillee baay'ee nagaadha amma rafee jira galanni waaqa faaga'u rabbii finnee jira ansaan daqiiqaa kana afurii ta'ee jira isaan isin nuuf waan ta'eef hordoftoota kabajamtoota diidaatiif egaa haga ammaatti nuufii tokko malee nu dhaggeeffatanii jirtanii baay'een isin jaalladha isin kabaja anyways yaada adda addaa koomentii nu barreessuu dandeessanii gaaffii qabatanii gaaffii keessan isin keessummeessuudhaaf dubla keenya hidhannee kinuu dhaabbanni ishee wajjin. Animmoo miidiyaa yerratti samoona yaada keessan warri na ergitan jirtanii ammallee na ergaa suuta jedheetan rikardii keessan seeraan dhaggeeffadheetan amma miti isin sobu amma natti tolaa jiru barbaachisuudhaaf naataan yeroo naa kennaa jiru kanaafi innaa hundi keessanuu Anno keessan yaadannoo keessan na barreessaadha rikardi na godhaati voiceidha naatichisa telegiraamii kiyya linkii isin ergeera didaanii isarratti naatichisaadha achiin booda samoona yoonatti tole guyyaa seeraan dhaggeeffadhee rikardii kophaatti suuta jedhee hojjedhee isiniif gadhiisa warri na ergitanis jirtanii suuta jedheetan amma akka isinitti mina waan tokko illee natti tolaan jiru kanaafi baay'ee isin jaalladha baay'ee galatoomadha baay'ee isin jaalladha subscribe godhamu taala miidiyaa subscribe share like godha didaati immoo nirraafatanii kaale miidiyaa warra wanna subscribe godhina fi share jaallalaa diditti ani channel ke subscribe na guddisa diditti mataa dhaka Nagaan jedhai hora bulai baay'een isin jaalladha nagaan jedhai sambatni kun sambata ajaa'ibaa isiniif haa ta'u ciao